Peenxeen ta'a peenxeen fudhadha yoo jette peenxee ta'eera jettee yoo dubbatte islaamummaa keessaa baata shaadaa qabachuun sirraatti dirqama jechuudha. Peenxee ta'eera jettee yoo kileem goote garuu paastarii mana waamaa yoo jette islaamummaa keessaa bahuu hin dandeessu dogongora guddaadha cubbuu guddaadha kuni islaamummaa keessaa baatee miti. Yoo garuu yaada kee keessatti peenxee ta'eera jetteerta abdii. Ta'uun barbaada waan jedhanii qabatan natti himin jedhu waan jedhanii deeban natti himaan jedhee kana gaafadha. Kanaafuu toobadhu toobaatu sirraa eegama. Normaalii rabbisiif haa dhiisu toobadhuuti. Dogongora guddaa namni gaafa miira keessa gaafa seene waan tokko murteessinaa kan jedhamu kanaaf namni gaafa miira keessa seene gaafa jiru waa murteessuudhaan qabu. Waan fedhe isaa ta'u murteessuudhaan qabu. Sababni isaa miiraan waa murteessaa jira waan ta'eef murtii isaa sana immoo boodatti gaabbuu danda'a. Kanaafuu wanta yeroo sana aartee miira keessa galtee dhiphattee jette sanaaf rabbiin toobaa gaafadhuuti ofuma keetii shaadaa qabadhu. Okay? Namni si qabus hin barbaachisu ofuma keetii shaadaa qabadhu. Ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jettee shaadaa qabattaa karaa sallaqe. Rabbiin tokko malee hin jiru nabiyyiin Muhammad ergamaa isaa jettee ragaa baata. Hallaqe wanti ati kiristiyaanummaa deemtuufis hin jiru. Tokkoffaa kiristiyaanummaa too deemte waa hin dandeenyeef jechuudha. Kanaafuu du'aayii godhii shaadaa kee qabadhu haadha warraa kee rabbisiif haa fayyisu. Ammoo warra komantii piliis warri komantii illee hin arrabsinaa yoo namni arrabsu jiraate hin agarre dhiifama naa godhaati. Arrabsaa jirtu kee osoo hin taane gaafa namni waa aaree waa dubbatu arrabsuun gaariidhaa miti. Gorsuu wayyaa rakkoo isaa itti himuu wayyaa. Rabbisas sheessaa qajeelchuu istiifaa fayyisu inshaallah ibikoo dhiifama itti fufaa warri kan. Sheekni biraa itti aanaati dubbaddaati. Warroonni amma nama irra caalaan maal barbaada seetanii Sheekh Ahmad. Anama du'aa hin barbaada jaartii kootiif. Sagaleen koo hin jiraami? Jira habibi. Anama maal barbaada irra caalaan du'aa akkanaa gootan barbaada jaartii kootiif. Wanti du'aa caaleen jiru biyyaansi yoo naalleen dhageenye isinis dhaga'uu danda'a rabbiin naafillee araaramee akka jaartii koollee rabbiin naa fayyisu du'aa itti naa godha. Wanti du'aa caaleen jiru waan ta'eef በምትችሉት ባላችሁ ሃይማኖት ዱዓ ያርጉልኝ። ኦሮሞ dubbadde gabbo abdi assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. ወአለይኩም ሰላም Ahmad dubbateera Ahmad woman yaade na dubbate jazakallahu khairan Ahmad habibi atis baga jiraatti abdi assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jaartii kelle rabbiin siif hafayyisu asmaani warri jalaalle warri gubbaale baga nagaa dhuftani. Abdii kiyya wanni jiru beetta waan hundarratti yeroo waa xiyyeeffatan tokko as godhanii achi goruu sun taane rabbiin subhanahu wa ta'ala ومن يتوكل على الله فهو حسبه. namni rabbi irratti ergate gahaansa anuma jedha rabbiin si galee yeroo waa tokko niyyatte jaartii irratti illee qaraa'isuu niyyatte niyyadhu qur'aanni kun na fayyada kalaama rabbiiti rabbitu qur'aanuma nuu hime waan ta'eefi alqur'aanu shifaa'un limaa fi suduur akkuma ustaad barsiisaan Ahmad jedhane rabbiin waan san erga nutti hime as gorree achi gorraa osoo hin taane naaf fayyiti insha Allah jedhane namal a'maalu binniyyaat. Dalagaan kanumti sinna gaataati argamtu niyyaadhaan ergama rabbi salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi. Kanaafuu jaartiin kiyya kun naaf fayyiti qur'aanni rabbi itti qara'amaaru kun naaf fayyisaa jennee yeroo waa hojjennu waan akkasitti fayyadamnuu qabna. Ahmad yaaduma kiyya dubbate rabbiin siif fayyisu qalbii keellee rabbana fayyisu asumatti sirraa dhaabee gabbu'aan. Jazaakumullahu khairan barsiisa Ahmad lakkeessaa dubbattane warri jalaallee yeroo dhibamtane as gorree achi gorree paastarii bira dhannaaminaaminii waan akkasiin jiru. وما يتوكل على الله فهو حسبه بس وننوتي تركتشو كم ربين توكيتشت ربين غربيتشي كيونا كالته عن دعاء سانا نغحف جلجرا وننوتي كالنو ربي لمالي نمتي وننو همنو توكو هنجر سنيغالي وانا كان را اوفيغادا جزاكم الله خيرا قلبي كربين هارا قال فتشيسو ان قديم بو حبيبيكي قالتهم حبيبي قالتهم الفادا سننجرا بكجرتنيت دعاينا غودا دعاينا برباچسا يا أمتك يا أمة الإسلام دعائنا غدا محمدان ديساني ندرا سنتاتو كان جبت اللي كان جالت اللي كان جبت اللي وما سنغوني سلا دعائنا غدا محمدان ديساني ركعة صلاة الله دعائي غدا في ورجر ساوند كيس نوتس ربي نفعل غو دعائي سيغونا أسمانو يو سيمية أنجلام بو بليون تكو غلش بليون تكو غلشيتي
meeti tokko barreessaa kana fakkaate ilillee ol darbii biliyoon yaada yoo qabaatte darbiitiin yaa inshallah baabaan nuraddiin faa warri kana dubbatanii gastii ergateera khayran gastii ergadhu edhimme biliyoon gastii ergadhu biliyoon yaa kanaami isuma ayyee olchee hin bu'inaa taamaa buutanii deebisaanii barsiisaa barsiisaa Ahmad ol deebame. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقى عبدي جبار رب سيادة رب سرعة فوق. لقى مجرى سهيري تلقى مثلا رب قرآن من فوق 7 سماوات بوسي في دواء ثاني بيقول يجرى سورة الناس في سورة الفلقين الله سبحانه وتعالى كم بوسي في سببني بوينسا قرآن كان سورة قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق سببني سامبو أني في سهيري نتقول أمي جنان جبريل لفي قرآن كانت تقرأ دوار قتن كان يجتون قروا قرآن شفاء لما في الصدور وان قلبي كن يكيس جرو في قامة كن يهون دا يفايسو دندا كان يجتون قروا نوما هون دا فايسا جوتون تاني نما قبي فايسا نما قرآن تأمن نما قرآن أمبولي نما رب صراط نما مؤمناتي اوكي الله سبحانه وتعالى قرآن كيسة قافة دبتو قرآن نكون دوادا إنيوف والرئيسة أماني إسامبولي في جر كنافواتي وراكنك أكا إسلام ما شيرت جبات يون جبان تكشين جبات صلاة شيرت تكشين جبات بهاجل شيء وضوءنا كجوت أوكي كنا برتي مون قرآن كسين كرات قرآن ليك كأجيفت دا ركنا دا جراتي ركنا كشيت تقول أمو gochuu qabdu malee furmaanni amantaa akkasii sun waan hojjetuudha miti. Lammaffaa irratti yoo tarii paastariin Awaamaa ani pheenxee ta'eera pheenxeen ta'a pheenxeen fudhadha yoo jette pheenxee ta'eera jettee yoo dubbatte islaamummaa keessaa baata shaadaa qabachuun sirratti dirqama jechuudha. Pheenxee ta'eera jettee yoo kileem goote garuu paastarii mana Awaamaa yoo jette islaamummaa keessaa bahuu hin dandeessu dogongora guddaadha cubbuu guddaadha kuni islaamummaa keessaa baatee miti. yoo garuu yaada kee keessatti pheenxee ta'eera jetteerta abdii ta'uun barbaada waan jedhanii qabatan natti himin jedhu waan jedhanii deeban natti himaan jedhee kana gaafadhe. Kanaafuu toobadhu toobaatu sirraa eegama noormaalii rabbisiif haa dhiisu toobadhuuti dogongora guddaa namni gaafa reemiyaa keessa gaafa seene waan tokko murteessinaa kan jedhamu kanaaf namni gaafa miira keessa seene gaafa jiru waa murteessuudhaan qabu waan fedhe isaa ta'u murteessuudhaan qabu sababni isaa miiraan waa murteessaa jira waan ta'eef murtii isaa sana immoo boodatti gaabbulaa danda'a.